Akkam jirtu hordoftoonni gaattuubii nuti nagaa jirra. Akkuma baratame barumsa kallattiidhaan afaan Ingiliffaa, afaan Oromoo, afaan Amaariffaa barachuu barbaadan himuudhaan lakkoofsa kanaan nu argachuu dandeessu. Akkasumas immoo chaanaalichaaf haaraa yoo taatan subscribe gootanii join gochuu akka hin raaffanne. Tolee, har'a immoo akkamitti Ingiliffaan nama hin beekne tokko haasofsiistanii gara dhimma keessanitti seenuu akka dandeessan kan ilaallu ta'a. Hamma viidiyoo dhumaatti nu hordofanii affeerraa keenya sirriitti nu hordofaa. Nama kanaan dura gonkumaa argitanii hin beekne yookaan immoo haasofsiistanii hin beekne tokko bira deemtanii dhimma keessan haasofsiisuudhaaf akkuma deemtaniin dhimma keessanitti seenuudhaan dura maal jettaniini? It is a nice day, isn't it? jettaniin. Guyyaa nama gammachiisu miti? It is a nice day, isn't it? jettaniini. Nice day jechuun guyyaa nama gammachiisu jechuudha. Isn't it jechuun miti? It is a nice day, isn't it? jettaniini. Sana booda innis immoo akkana jedhee isiniif deebisuu danda'a jechuudha. Yes, it is very nice. Eeyyeen baay'ee gammachiisaadha. Very nice, baay'ee gammachiisaadha jedhee isiniif deebisuu danda'a jechuudha. Sana booda immoo isinis let me introduce myself, my name is Gadaa jettuun. Let me introduce myself, my name is Gadaa. Mee wal haa barsiisu, Gadaan jedhama jettuun jechuudha. Sana booda immoo innis akkana jedhee isiniif deebisuu danda'a. Nice to meet you. I am Abdii. Si arguu kootti gammadaadha. Abdiin jedhama isiniin jedha jechuudha. Abbaan isin dhimmaaf barbaadan suni. Sana booda isin immoo ittaansuudhaan akkana jettanii deebistuuf jechuudha. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Anis si arguu kootti gammadaadha. Nice to meet you too. Anis si arguu kootti gammadaadha jettanii deebistuufi abbaan isin dhimmaaf barbaadan sunis immoo akkana jedhee isiniif deebisuu mala jechuudha. How do you do Gadaa? Akkam jirta Gadaa? Dura seensa gootanii fi jirtu inni immoo deebisee inumaayyuu nagaa isin gaafachuu danda'a jechuudha. How do you do Gadaa jedhee isin gaafata nagaa jechuudha. Isinis ittaansitanii immoo how do you do Abdii? How do you do Abdii? Akkam jirta Abdii jettanii deebistuuf jechuudha. Sana booddee immoo inni abbaan dhimmaa isin abbaa dhimmaaf isa barbaadan sun immoo sirumaa akkana jedhee isin gaafachuu danda'a jechuudha. How can I help you? Akkamiin isin haa gargaaru? How can I help you? Akkamiin isin haa gargaaru jedhee isin gaafata jechuudha. Help you jechuun gargaaru jechuudha. Isin haa gargaaru. Sana booda how can I help you? How akkamiin isin haa gargaaru jedhee isin gaafata. Isin immoo dhimma isin barbaadaniif sana booda itti himattu jechuudha. Haasaa baniinsaa kanaan isin salphumatti nama hin beekne tokko waliin haasaa baniinsaa taasistanii gara dhimma keessanitti seenuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhe isuma kana fakkaata ture. Ammaan booda viidiyoo kana erga laaltaniin booda nama hin beekne akkasumas immoo argitanii hin beekne tokko haasoftanii gara dhimma keessanitti seenuun gonkumaayyuu hin sodaattanii. Viidiyoo kana waan laaltaniif galatoomaa. Viidiyoo taanuun immoo hamma wal agarrutti nagaan ta'a.